warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Anwari. Akkam Sheikh Arrabadaan isinitti imo lama isinitti dawwalee tokkollee nama jalaan kaastanu maal? Arrabadaa arte inaaringa imo lamaan bilbilte ani wayya arkeere. Imo lama bilbile. Badaa arte inaarin kalaas. Sheikh gaaf jabduu tokkoon qaba. Madaamni tokko asii mataana bante wallaahi rabbii walitti nabbusaati. Kanuma qofan isin gaafadhu. Madaamin mataas bante maal jetti madaamin? Madaamiin koo dullattiidha mataan kunis badaa nagaa miti. Oo mataan badaa nagaa miti ayyee mataan sirriin jiruusa. Jechuun maraannaa tuun taanee dulluma keessatti jabaatu. Eegaa dulluma ayyee tuufi ayyee maal jetti duure? Sa'aatii kana ijoolleen anaafisii qofatu mana kana keessa jiraatan waliin jechuudha. Ayyee. Yoon hadha ittiin bu'uu calluma jedheen dalagaa koo dalaga jedhee na gurrifachiisti na hiisisi yoon akka fakkeenyaaf reetti biyya keenyatti reetti yoo afiifachii fiigdee nama cikkite hadduun itti godhame cidda keessaa bootamu beeksisa. Maal jettee? Yoon akkas tokko hadduun itti godhee xaxxina jalaa jetti. Meera deebi ree kam godheette biyya teenyatti? Wa'ee biyya keenyatti yoo si nama aasaa gooti dumti goonaan duuddi lamu namatti hin deebitu. Dum goona dumi maal goona? Haddum jechuun tumuu jechuudha yaani afaan keessanii. Haddum ayyee ni tumta reessan. Yoo al tokko hagoota harka kana dugda fi keessa haddum itti godhe lamu natti deebite na waamtu. Nan cinqitullee nan deemallee naan hin jettu tatti jedhu. Madaamii kasi dhoyta ta dulloomte tan. Dhawwatu taanee bakka tokko yeroo namatti dhufe afaan si akkasii narraa qabatu akka namitti bu'aa yeroo sana cabse ammas yeroon dalagaa jammaranna siin kurifachiisee. Haaya. Yoon biyyan filan jedhee ijoolleen siin hangadhiisanu si malee namni haadha keenya danda'u hin jiru situtti beekaa afaan keenya hin kunoo suma ammaa dhaggaa sagalee siin hafa. Hayyee. Kunoo haasa'u jirti ammaa. Akkana sa'aatii. Sa'aatii 24 akkasii wajjin jiraadha. Yoon nan saafiree jalatti nan gadhiisi. Yoon nan dalaga jedhe mataan kunillee na dadhabe isin halluu mana jalaa hin jettu. Akkanatti noola akkanatti hin bula akkamiin taa'ame yoon isaan turee afaan si akkasii walitti qabatu addumni godhu kanarratti ittiin na gaafataa ishee kanuma na fudhata. Amma afaan akkana wal qabdamoo afaan akkana qabdee us jettaa immoo mawduuda keessatti qodooyitee addum jegoota. Dudda keessa qabee xiqqoo haddummi godhee naachuma ni sana barsiisinillee. Lakki hin tuqin ati isin haa dubbattu calirraaji waan godhuu feetuuf waan isii barbaachisu moomadiif. Mana kana keessa fiigdee nama raachitti wallaahi asii mataan kun qafoona ta'e waggaa sadi kunoo bira wallaahi dhiigan bu'a kunoo akka kan nan deema naaf saafaraa uffata fi nyaafraanis ni fidaan jedha abadannaan jedhanii garrillee. Nan saafara jettee ati mataa si oowwifte kaa? Mataan qafoona ta'e wallaahi jireenyi dhumti kun iyyuu natti dhufte sheek natti hin qalladinaa wallaahi laazim dhuguman isinitti madhaanaan. Maaluma dubbiin akkanaa dubbii ajaa'ibaati. Duuba haddumsan hin godhini ati amma waan gootu beeytaa waan dandeessu godhi yoo kan dandeenye taate. Haddummi sana malee wanti na baasu hin jiru anallee isinillee sana malee wanti fi danda'u. Kan haddummitti goonaan ankalaas. Isinillee calaayetti anillee dalagaa kun. Nama guddaa. Kana dhabaatu mana kana keessatti ishee. Dhageeffadhu amma na dhageeffadhu. Nama guddaa hiriyaa haadhaa hiriyaa akkoodhaa haddum godhuun hin ta'u dhoorka nama guddaan dhawan. Sigalee yoo nama guddaan dhawan yoon dandeenye immoo yoo dadhabdee gartee onni goote. Firraa agartee saafari kana biyya ta'e diigal tidhiisi yookaan dalagaa firraa jijjiiratu tidhiisi wayillaa yookaan immoo. Dalaguma na jibbisiin na didanii na asaafarsiisaan dalaguma kana hin barbaadu ijoollee sitti siman ijoolleen si sa'aatii sirrii dhufanii daqiiqaa lama yoo sin haasaa goote barrii banatanii deemu wallaahi laatu. Ani garuu nan danda'e maalum ta'e. Ati gaa bakka rabbi si haa dandeessisu obsiitii firraa agartee yoo isin iyyitees calumarraajii waan isin feetu godhiif yoo irraa usteewate. Waan isin feetu godhiif waan isii barbaachisa godhiif. Yoon godhu dhaabes isiin kan dandeesse ala kan jechuudha hammaama hin galle yeroo ana mataa banuudha mana kana keessa fiigdi sheek wallaahi laazim an seexana keessaa fiiga ta'e isii mata kana natti jabaatti ta'e guyyaa sin osoo rafuutu raafii afaanitti na ukkaamsee na ajjeesuudha isin ta'e ofirratti argaatan. Hay humna qabdi. Humna qabdi wallaahi jabduu.
Addun gootee gaalaba sin ajjeesini ati amma waan gootu dubbiin jabduudha immoo dha'uusan hin godhin dhorkaa. Yoom sana hin goone yoona qabeen tokkichi haddummitti hin goone sana na jalaa hin dullatti mataa kana na dhibbana galee wallaahi sukkaari koo dhibbana galee ofirraa dadhabe dalagaallee jibbe nan galee naanillee na didan awwaman gonuun dhabe ofirraa. Dhukkuba sukkaraa qabdaati. Kunoo haasa'u jirti gaa. Hin beeynu gaa rabbi si haa gargaaru dubbiin jabduudha. Rabbi si haa furu kunoo haasa'u jirti.